waldaa humna wangeelaa. Dubbii Waaqayyoo keessaa ol kaanee iddoo tokko dubbifanneetu Waaqayyo ganama kan akka inni nutti dubbatu kadhata gabaabaa godhannee teenyee gabaabaatti dhaggeeffanna. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos yeroo darbe kan irra dhaabbannee dubbii Waaqayyoo dhagaa turre boqonnaa 28 lakkoofsa 16 nan dubbisaa akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 amma 20tti. Iddoo laman dubbisaa danisa dubbisee booddee Qolaasiyaasiin isin dubbifannaa. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Iddoo lamaan kanarra dhaabbanneetu waan Waaqayyoo ganama kana nuun jedhu dhageenya. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuusii wal arginaa isaaniin jedhee hin naqanii. Yeroo isa arganii hin sagadanii fi kaan garuu hin mamanii. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphaa. Isaan cuuphuudhaanii saba hundumaa bartoota koo godhaa. Kan nu ilaalaa turree gooftummaan hundinuu Waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera. Qolaasiyaas irrattis isuma kana nuu jabeessa. Qolaasiyaas 1:15 irrattis Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessoo irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isumaan uumamani. Wanti hundinuu karaa isaa uumamee isaaf uumame. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee in jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa, ganama kanaa fuula kee dura jirra isa jiraataa dubbii kee sirraa dhaga'uudhaaf. Sodaa guddaadhaan garaa gammachuudhaaf guuteen si jaallachaa fuula mootii dura jirra ijoolleen kee. Ati mootiidha. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin kee hin geeddaramu. Dubbiin kee falmii hin qabu. Dubbiin kee hundumtuu ameeniidha. Dubbiin kee fayyisa. Dubbiin kee jiraachisa. Dubbiin kee dhaaba. Dubbiin kee buqqisa. Dubbiin kee geeddara. Dubbiin kee hin tolcha. Kanaaf yeroo kana humni sagalee Waaqayyoo gara jireenya keenya hundumaa haa dhufu. Humna sagalee keetiin dhaabuu kan barbaaddu dhaabii, buqqisuu kan barbaaddu buqqisi. Sagalee isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessa harkisee isaan baase jedha. Har'a yaa Waaqayyo gooftaa maccaa karaa kamillee sodaa jala kan jiru, qabaa jala kan jiru, yaaddoo jala kan jiru, karaa kamillee jireenya isaatti bilisummaadhaaf birmadummaan kan hin dhaga'amne, humna sagalee Waaqayyootiin bilisaaf birmaduu kan ba'e haa ta'u. Sagaleen kee kaleessas har'as bara baraan sanuma. Fayyisaa dhufe, hiikaa dhufe, tottolshaa dhufe, qajeelchaa dhufe, buqqisaa dhufe, dhaabaa dhufe, mo'aa dhufe. Bara dabarsee, guyyaa dabarsee, mootota dabarsee har'ayyuu haaraadha sagaleen kee. Har'ayyuu hin geeddaramne sagaleen kee. Har'ayyuu hin fayyisa. Har'ayyuu hin geeddara sagaleen kee. Yaa mootii galama kana sagalee keessa jiraataa nuuf ergi. Sabni kees dhaga'ee bara baraan fayyee haafu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Noora. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irra dhaabbannee gooftaa keenyaaf Yesuus Kiristoos Waaqa irrattis lafa irrattis aboon isaaf kenname mootii mootummichaa mata duree jedhu the king of the kingdom mata duree jedhuti ilaalle. Waaqa irrattis lafa irrattis aboon kansaa kan ta'ee fi waan hundumtuu mootii kana ta'uu qaba. Mootii kanatti naanna'uu qaba ati jenne. Jireenyi mootii kana, faarfannaan keenya mootii kana, dhumni keenyas galli keenyas mootii kana hunduu isaan guduunfama.
hunduu isa ta'a jenne. Obboleessa tokkotu gaaf tokko Yesuusis iddoo isaatti waan baay'eetu jira yeroo gadi baanu immoo hunduu Yesuus attamitti taa'edhe. Kana jechuun waan hundumtuu isatti naannaa jechuudha. Waan Yesuus keessa hin jirre hin jiru. Lallabni Yesuus keessa hin jirre, jireenyi Yesuus keessa hin jirre, hojii Yesuus keessa hin jirre, barumsi Yesuus keessa hin jirre, daldalli nagadi Yesuus keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya waan baay'ee nu barsiisa. Wangeela keessatti fakkeenya Yesuus itti gargaarame 39 keessaa baay'eensaa waa'ee bulchiinsaa, waa'ee qabaa horii nu barsiisa, waa'ee maallaqaa nu barsiisa. Filiiphisiyoos waa'ee bulchiinsaa, waa'ee maneejimentii nu barsiisa. Xinnoonis guddaanis akka itti jiraatan beeka. Kanaaf namni har'a mata dureen keenya waa'ee maneejimentii baranna, biblikaal maneejimentii yoo jedhee meerre Yesuusii hin jennu. Yesuusitti naanna'uu qaba waan hundumtuu, waan barannu baay'eedha. Yesuus iddoon itti hin buune hin qabu. Waan nuyi dubbannu, waan nuyi barannu Yesuus giddugaleessa godhachuu qaba, isa alatti hambisuu qaba jechuu keenya yeroo hunduu Yesuus yeroo jennu dubbiin keenya Yesuus. Jireenya Yesuus keessaa ala jiru hin jiru. Sababni isaa inniyyuu waaqa irrattis lafa irrattis hunduu kan kooti sababa jedheef. Kanaaf Yesuus keessa oollaa, Yesuus keessa bullaa. Iddoo hundumaa jira, iddoo hundumaatti argama. Waan nuyi goonu hundumaa keessa Yesuus jira. Yesuus keessa jiraachuu isaa beennee waan goonu hundumaa Yesuus kanatti naannessuu qabna. Gaanus keessa jira, acknowledge gochuu qabna, amanuu qabna. Hojii koo kee Yesuustu jira, ba'uu koo kee Yesuustu jira. Lafa Yesuus hin jirre hin jiru. Sababni isaa waaqa irrattis lafa irrattis aboon aangoon kan kooti sababa jedheef. Aboosaaf aangoo isaa kan ammoo akkaataa inni itti nuu mirkaneesse dhugummaa aboof aangoo qabaachuu isaa jechoota gurguddaa 7 ilaalaa turre. Amma Yesuus Kiristoos aboo kana dhibba sanyii dhala namaa waaqarras lafarras kan jiru alattituu hin hambisin iddootti deebisuudhaa fi dhagaan jiraataan sunii gara fuula duraatti adeemaa jira. Har'aa mootummaa Waaqayyoo keessaa kan fincilan jiru, kan hin bitamne jiru. Ultimately adeemsi mootummaa Waaqayyoo aboo isa dhumaa miilla ilma isaa Yesuus Kiristoos jala gashuudha. Akkuma Efesoon gubbaatti nutti dubbatu hunduu miilla isaa jala edda galee dhumni hin ta'a. Konsumeetii godha. Authoritytu dhibba restoorii ta'a. Abootu iddootti deebi'a. Rakkinni biyya lafaa inni guddaan aboo finciluudha. Rebelling against authority. Waaqayyo waan godhe hundumaa keessatti aboo waan jedhamu establishii godhe. Rakkinni jalqabaa ilma kufaatii ilma namaaf they rebel against authority. Aboo Waaqayyo cabsani. Yesus Kristos aboon hundumtuu kan isaa akka ta'e filmaata nama dhabsiisuudha dhumarratti. Yesus malee filmaata akka hin jirre, Yesus malee filmaati kan biraa akka hin jirre. Har'a waan filannu baay'ee qabna. Garuu barri deemaa gaafa deemee jedhu filmaati ilma namaa waaqa irrattis lafa irrattis Yesus ta'a. Farfannaan Yesus ta'a, jajamuun Yesus ta'a. Mootummaan aboon kan isaa ta'a. Authoritiin Yesus Kristos dhibba iddootti deebi'ee harka isaa jala gala sanyiin namaa hundumtuu jechuudha. Aboo sana jala kan hin galle immoo iddoo isaan dhaqan macaafni qulqulluun addeesseetu nutti hima. Aboo Yesuus, aangoo Yesuus, authority iddootti deebisuudha. Aboo ilma isaa kana jala hundumaa gashuudha hojiin Waaqayyo. Har'a hojjetaa jiru gidduu keenyatti. Daani'el gubbaatti isa kana nutti hima. Daani'el boqonnaa 2 irratti mootiin abjuu abjootee istaachoo guddaa bifa namaa fakkaatu kan dhaabatu arge jedha. Mataan isaa warqee kan fakkaatu, harki isaa lamaanii fi qomni isaa kun meetii kan fakkaatu, garaan isaa sibiila diimaa kan fakkaatu, mudhii isaa gadi sibiila kan ta'e, miilli isaa lamaan gar tokko sibiila gar tokko biyyoo dhoqqee kan ta'een arge jedha. Dhagaan harki namaa ittiin bu'in tokko dhufteetu wanta guddaa dhaabatu kana isa warqee sanas, isa meetii sanas, isa sibiila sanas utuu isheen daaraa gootee iddootii kaaftee harka jala gashattee waaqaaf lafarrattis diriirtee mootuu jiraattuun argedha. Dhagaan sun mootummaa Waaqayyooti. Aboo baay'eetu dhufee mootummaa kanatti rukutame, caccabe. Inni bifa warqee qabu inni mataarraa sun Baabiloon jedhama. Baabiloon ani waaqa kan jette. Kanaaf kufteetti Baabiloon guddittiin jedha. Abbaan mul'ataa
Baabiloon dhagaa kanatti hidhattee buute in urroofte. Giriik biyyi kan keenya, qooqni kan keenya, aadaan kan keenya, aadaa Giriikii Hellenization jechuun aadaa Giriikiidhaan addunyaa harka jala gashanna, waaqa taana jedhanii dhagaa kanatti dhaqanii bu'anii hin caccabanii. Roomaan dhagaa kanatti dhaqanii bu'anii hin caccabanii. Amma dhagaan kun mootota gurguddaa afur cabseetu isa mul'ata gubbaatti bineensicha gaanfa 10 morma 7 qabu sana neeshinii addunyaa isa dhumaa rukuteetu mootummaa isaa diriirfachuudhaa fi caafirra jira mootummaan Waaqayyoo. Diigaa itti bu'aa dhaabachaa dhufe. Aboon kansa akka ta'u barbaada Waaqayyo. Mootonni aboo Yesuus vaayoleetii godhani caccabaa dhufani, kufaa dhufani. Galanni kan Waaqayyoodhaa ta'u. Mootiin keenya jissaa kan itti bu'an, kan fincilan, kan irratti ka'an hundumaa of jala aansaa dhufeetu har'a kunoo isa lallabaa jirra. Isa dhumaa aboon hundumtuu Waaqa irrattis lafa irrattis kan isaa ta'a. Mootummaan hundinuu harka isaa jala galee isaaf sagadu. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqa irrattis lafa irrattis aboon anaaf kennameera yeroo jedhu aboo isaa kan fincilan har'a jiru. Dhagaan sun garuu inni Daani'el arge suni hundaa harka jala gashatee gara mo'uutti deemaa jira. Aboon kan Yesuus, mootummaan kan Yesuus, aangoon kan Yesuus. Dhagaa inni aangoo qabu kuni, inni aboo qabu kuni Waaqa irrattis lafa irrattis aangoon kan isaa ta'uusaa akkaataa inni itti nu mirkaneessa keessaati yeroo ilaalle, ani hundaa gochuu hin danda'a, ani hundaa ta'uu hin danda'a. Wangeelli Maatiyos iddoo gurguddaa lamatti gargar qoonnee ilaaluu dandeenya. Waamicha mootii fi ergamsa mootii isa guddaa. Waamicha mootii, the great calling of the king. Mootiin Waaqa irrattis lafa irrattis aboo qabu kuni waamicha nu qaqqabsiisuusa. Gara koo kottaa na filadha, Waaqa irrattis lafa irrattis aboon kan kooti jedhee waamicha nu qaqqabsiisuusaa ilaalle. Nu warra waamameedha. Warra eenyu waame? Warra mootiin waame. Eessaan waame? Du'a keessaan waame. Seexana jalaan waame. Badiisa bara baraa jalaan waame. Si'ool keessaan waame. Namni waamichi isaa kan isa dinqu eessaa akka waamame yoo beekee, eessa immoo akka jiru yoo beekee, iddoo jiru appreciate godha. Eessaan waame Waaqayyo, eessatti immoo nu waame Waaqayyo. Waaqayyo du'a kiyaan waame, si'ool kiyaan waame, hidhaa kiyaan waame, garaa lafaa jalaan waame, badiisa bara baraa jalaan waame. Eessa immoo nu kaa'e? Mirga ilma isaa Yesuus Kiristoos, hirmaattuu mootummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos immoo nu godhe. Kun waamicha keenya isa guddaa jedhama. The greatest calling. Waamicha waldaa kiristaanaa isa guddicha jedhama. Nu waame Waaqayyo. Warra waamameedha nuyi. Mootiin nu waame. Waamicha mootii. Waldaa jechuun mootiidhaan kan waamamte jechuudha. Waamicha mootii Ekleeshiyaa Kooriyaakos, mootiin kan waame. Waamicha baay'eetu jira. Waamichi namni aboo qabu nama waamee walitti qabee waan itti dubbatu qaba. Waamichi inni kan keenyaa garuu Waaqaaf lafa irratti isa aboo qabutu waldaa gara ofii isaatiitti waame. Abbaan waldaa, abbaan walgayii kanaa maqaan isaa Yesuus jedhama. Haleluuyaa. Akkamittiin nu waame? Dhiiga dhangalaasuun nu waame. Akkamittiin nu waame? Waaqaaf nama gidduu isa ture araara buusuudhaan gara abbaatti, gara mootummaa isaatti hojii hojjetee nu waame. Saba waamameedha nuyi. Gara mootiitti waamamne. Kan eenyuti nuyi? Kan mootiiti nuyi. Mootii isa kam? Waaqaaf lafni kan ittiin bulutti waamamne nuyi. Waamichi keenya guddaadha. Waldaan kan Waaqayyooti. Waldaan kan Kooriyaakos kan mootiiti. Isatu nu waame, isatu nu ijaare. Waldaan kan bu'uuresse isa. Waldaa kan dhaabe isa, kan waame isa. Nama keessaan haa hojjetu iyyuu malee abbaan waldaaf hangamti waldaa, soortuun waldaa inni mataa, nyaachisaan waldaa inni mataa, inni mataa ta'e jiraachisaan waldaa kiristaanaa maqaan isaa ilma Waaqayyo Yesuus jedhama. Haleluuyaa. Kan Kiristoos nuyi mootiitti waamamne. Namni waan bu'uuressu baay'ee qaba biyya lafaa kanarraa. Waan dhaabu baay'ee qaba. Waldaa koo kan jedhe garuu Waaqayyo. Waldaa koo. Waldaan kan Yesuus. Se tokko tokko jechi tokko namatti ulfaata. የቤተ ክርስቲያኒቱ መስራችና ዋና መጋቢ የቸጭማደ ኩኒ
Nyaachisaa guddaan Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyoodha. Angafa mataa kiristaanaa isa guddaa jedhan. Bu'uuressaanis Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Kan si waame Waaqayyo, kan si dhaabes Waaqayyo, abbaanis Waaqayyo. Nuyi gara waamicha guddichaa gara mootichaatti sagalee Yesuusiin waamamne. Galanni kan Gooftaa ta'u. Warra waamamee dhagaa nuyi. Waamicha keenya isa guddaa mootiin nu waame jenne. Amma gaa mootiin kun edda ofitti nu waame. Boqonnaa 28 irratti nu ergate. Isa kanaan immoo ergamsa guddicha jenna. The Great Commission jenna. Waamicha guddaa, ergamsa guddaa. Mootiin hin waamaa, hin ergata. Gara ofiisaatti waamaa, dhimma ofiisaatiif immoo hin ergata. Gara ofiisaatti waamaa, hin ergata. Amma gara ergamsa guddichaa goo isanni jedhe sana bira utuu hin gahin maal nurraa fedha amma mootiin? Edda ofitti nu waame. Hundaatti gaafatamummaa jireenya keenyaa fudhatee mootiin mana isaatti edda nu waame. Bishaan jireenyaa keeti, biddeen jireenyaa keeti, ifa jireenyaa keeti, tiksee keeti ani jedhee itti gaafatamummaa keenya edda fudhatee ijoollee isaarraa maal fedha mootiin? Waan inni fedhu kana isinitti meeni ergamsa guddichas gabaabsee waa dubbadhee tan gara xumuraatti fiduu yaala. Mootiin warra waamerraa waan baay'een fedhu. Maal jedha sagaleen Waaqayyoodha? Keessa deebii boqonnaa 10 irratti ammas yaa Israa'el Waaqayyo Gooftaan maal sirraa fedhare? Waaqayyo Gooftaan kee akkati sodaattu, karaa isaa hundumaan rakkati adeemtu, akkati isa jaallattu, garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaanis Waaqayyo Gooftaa keef akkati hojjettu malee Waaqayyo Gooftaan kee maal sirraa barbaadare? Maal nurraa barbaada mootiin kuni? Maaliif nu waame? Maal sirraa fedha? Maal nurraa fedha? Akkati hojjettu, akkati sodaattu, akkati jaallattu jedha iddoo kanatti. Mootiin akka nuyi sodaannu barbaada. Mootiin sodaatamuu barbaada. Mootiin jaallatamuu barbaada. Mootiin hin sodaatamne mootii miti. Sodaan kuni sodaatta miti. Sodaasaa nu rukutaa, nu ajjeesaa, nu cabsaa miti. Sodaa jaalala. Maqaan Waaqayyoo qulqulluudha. Maqaan Waaqayyoo dha'uunsaa ulfaataadha. Sodaatamaadha mootiin. Hojiin Waaqayyoo guddaadha. Hojiin Waaqayyoo dinqiidha. Ijoollee mootummaa isaatiin mootiin sodaatamuu barbaada. Natti tola Israa'eloonni maqaa Waaqayyoo hin waamani. Maqaan Waaqayyoodhaa qubee dubbifamaa hin qabu. Hin dhaani maqaa Waaqayyoo hin sodaatu. Qulqulluudha maqichatu. Guddaadha maqichatu. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti ijoollee isaarraa maal barbaada yoo jettanii inni hangafiif inni jalqabaa Waaqayyo sodaatamuu barbaada. Macaafa keenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irrattis Waaqayyoon sodaachuun wanta hundumaa Waaqayyoon sodaachuun wanta hamaa jibbuudha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun waan Waaqayyo jibbu jechuudha. Waan Waaqayyo jaallatu jaallachuu jechuudha. Karaa biraa maal jechuudha? Waaqayyoon sodaachuu jechuun karakterii Waaqayyoo yeroo developii goonee jennu waan Waaqayyo jibbu, waan Waaqayyo jaallatu jira. Waaqayyo waan jaallatu qaba, waan jibbu qaba. Waan Waaqayyotti hin tolle jira, waan Waaqayyotti tolu jira. Amala Waaqayyoo. Kanaaf gaafa lammaffaa dhalannu mootummaa isaa keessatti waan Waaqayyo jibbu naachuraalii jibba namummaan keenya. Waan Waaqayyo jaallatu hin jaallanna. Yeroo waan Waaqayyo jibbu jibbaa deemnu kun jaalala Waaqayyo argisiisa. Waaqayyoon jaallachuun wanta hamaa jibbuudha. Yaa michoota koo abdii kana erga qabaanne kottaa waanumaa dhagna keenyatti fi hafuura keenya xureessu ofirraa qulleessine Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan hin baafna. Qorontoos 2 boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Waaqayyoon sodaachuun akkasi. Waaqayyoon sodaachuun amala Waaqayyoo isa qulqulluu dheebochuudha. Isa qulqulluu hawwuudha. Waaqayyoon sodaachuun xuraa'ummaa jibbuudha. Gaafa sodaan Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo laphee keenya jireenya keenya qabate an holinessiin diina keenya ta'a. Xuraa'ummaan diina keenya ta'a. Mootiin maal fedha? Sodaatamuu fedha mootiin. Hin sodaanna Waaqayyoon. Hin sodaanna garaa keenya guutuun.
Mootiin maal fedhaa? Jaallatamuu fedha mootiin. Kun amala moototaati. Mootiin sodaatamuu fedha. Mootiin jaallatamuu fedha. In jaallatamuu fedha. Waaqayyo waaqa kee akka isa jaallattu malee maal sirraa fedhareedha. Jaalalli nuyi waaqayyoof qabnu waan hir'isuus waan dabalus hin qabu. Garuu amalli mootii jaalala waan ta'eefi jaalalli jaalala harkisa. Waaqayyo jaalala waan ta'eefi jaalala dimaandii godha namarraa. Waaqayyo jaalala waan ta'eefi ijoollee mootummaa isaatirraa jaalala barbaada. Mootiin hin jaallatama. Mootiin hin jaallatamne hin jiru. Mootiin sitizeniin isaa cufti akka isaan jaallatan barbaada. Hin jaallanna waaqayyooni. Waa'ee jaalala kanaa Luqaas akkas jedha. Luqaas gubbaatti Yesuusimtuu akkas jedhe. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 25. Amma namoonni lakkoofsa hin qabne isaa wajjin utuu deemanii Yesuus gara isaaniitti galagalee, namni gara koo dhufu abbaa isaatiif haadha isaa, haadha manaa isaatiif ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettawwan isaa, ofii isaa ana caalaa kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Yesuus takka jedha. Namni gara koo dhufu hin waame amma. Gara koo kan dhufu hundumtu jireenya isaa keessaa iddoo gararraa waa qabaatee jira taanaan hin ta'uudha. Namni gara koo dhufu hundinuu abbaa isaa fi haadha isaa caalaa, haadha manaa keenyaaf ijoollee keenya caalaa, obboloota keenyaaf obboleettawwan keenya caalaa, ofii keenya caalaa, 10 keessaa tokko caalaa, doolaarii caalaa akkas barbaada laa mootiin. Jaallatamuu barbaada waaqayyo. Maaliif jaallatamuu barbaada beektu? Waanumti nuyi waaqa caalaa jaallannus kanaan duras dubbadheera. Waaqa tolfamaa sababa ta'uuf jireenya keenya keessatti. Kanaaf jaallachuu jechuun iddoo jalqabaarra kaa'achuu jechuudha. Jalqaba keeti ani, mataa jireenya keetiiti ani, kan naan siif caalu hin jiru jechuudha. Kanaaf olaanaa jireenya keenyaa ilaalaa deemuun gaariidha. Cheekii gochaa deemuun gaariidha. Mootiin sodaatamuu barbaada ijoollee isaatiin. Mootiin jaallatamuu barbaada ijoollee isaatiin. Waan Yesuus caalaa jaallannu maqaa Kiristoos Yesuusiin ol ka'ee kan jiru mana keenya keessaa gadaa bu'u. Mootiin maal barbaada? Akka isaaf amanamnu barbaada mootiin. Faithfulness dimaandii godha ijoollee isaarraa mootiin gara isaa yeroo dhufnu. Akka isaaf amanamnu barbaada waaqayyo. Sagaleen waaqayyoodhaa amanamummaa barbaada ijoollee isaarraa. Warra fayyifate, warra oolche, warra mana isaa keessa jirurraa maal sirraa fedha mootiin? Amanamummaa barbaada. Garaa waaqayyoo kan cabsu Israa'el amanamuu diddeedha. Israa'el amanamuu diddeen. Sababni isaa amala isaatu inni jalqabaa amanamaadha waaqayyotu. Jaalala waaqayyo yeroo jennu yoom jaalala ta'e waaqayyo? Seenaa fuula duras seenaa keessas waaqayyo prehistoric love jenna. Seenaa dura jaalala ture waaqayyo. Seenaa dhala namaa edda nami kufees jaalala waaqayyo. Har'as jaalala waaqayyo. Kanaaf waan qabu sana atiraaktii gochuu barbaada namarraa. Amanamummaa yeroo barbaadu waaqayyo sata amanamaadha. Ijoollee isaarraa maal barbaada waaqayyo? Faithfulness. Faithfulness jechuun ofii keenya taane fuula abbaa keenyaatti dhiyaachuu jechuudha. Waaqayyo kanaaf amanamuu jechuudha. Amanamummaa dimaandii godha waaqayyo iddoo ol caalchisee. Faarfannaan tokko jira. Amma yoomiitti amanamaa ta'edha? Amma dhumaatti maal ta'edha? Amanamaa ta'edha? Amma yoomiitti? Amma dhumaatti hin jedhu. Dubbii kana dogoggora dubbifan. Amma du'aatti jedha. Amma dhumaatti hin jedhu. Amma dhumaatti ati jedha faarfataanii akkas hin jedhu garuu amma du'aatti ati jedha. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti. Waaqayyo amma hafuura dhumaa qabnutti mootiin isaaf amanamoota akka taanu barbaada. Amma yoomiitti? Amma du'aatti. Haleluuyaa. Amanamummaan nurraa hin dhibu. Ati hojjetaa amanamaa nanaadha. Waaqayyo hojjetaa yeroo isaa gar malee kennu, hojjetaa baay'ee dadhabutu hin ta'in, hojjetaa amanamuu barbaada waaqayyo. Haleluuyaa. Galanni kan waaqayyo haa ta'u. Maaliif? Amanamaadha waaqayyo sababa ta'eef. Waan dimaandii godhu qaba gaa waaqayyo. Kun seera mitama. This is not the law. Sirna kuni. Sirna ittiin mootii fi ijoolleen mootii walii wajjin jiraatanidha. Sirna eeguunsaa nu rakkisee mataa ofirraa funaannee joorru seera Musee miti kuni.
sirna qajeelaa, sirna nama gammachiisuudha. Kanaaf mootiin maal fedha gara isaatti edda nu waame ijoollee isaarraa amanamummaa fedha. Inni amanamaa sababii ta'eef akka isa amanamnu, akka isa amanannu fedha Waaqayyo mootiin. Inni kan biraan mootiin beekamuuf beeksifamuu fedha. Kana egaa miishaniin keenya. Mootiin maal fedhaa? Sodaatamuu barbaada. Mootiin hin sodaatamaa, mootiin hin jaallatamaa, mootiin hin amanamaa, mootiin beekamuu fedha mootiin. The king wanna be known. Ol jedhee beekamuu barbaada. Beekamuu barbaada. Beekamtiin kan mootiiti. Maqaan kan mootiiti. Iddoon kan mootiiti. Kan akka moototaa beekamuu barbaadan hin jiranii. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqayyo namni iddoo beekamtii Waaqayyo akka qabatu hin barbaadu. Ofii isaa qofaa beekamuu barbaada Waaqayyo. Beekamuu barbaada. Ijoolleen isaa nuyi akka isa beeknu barbaada Waaqayyo. Akka isa beeknu. Na bari, na beeki jedha Waaqayyo. Gara koo kottaa anarraayis bara. Waaqayyo baramuu barbaada. Waaqayyo amala hin baramne qaba, amala baramuu qaba. Communicable and non-communicable attribute Waaqayyo. Amala Waaqayyo isa baramuuf isa hin baramne. Amalli isaa inni baramu hundumtuu nu biratti akka beekamu barbaada Waaqayyo. Baramuu barbaada. Jaalalli isaa akka baramuu barbaada. Arjummaan isaa akka baramuu barbaada. Tolli isaa akka baramuu barbaada. Oolmaan isaa akka baramuu barbaada. Waan inni sanyii dhala namaaf hojjete hundumti isaa ijoollee Waaqayyoo biratti akka baramuu barbaada. Amalli isaa, qulqullummaan isaa, gaarummaan isaa, araarri isaa, tolli isaa cufti Waaqayyo baramuu barbaada Waaqayyo. Anarraa baraadha. Namni akka isa beekuu barbaada Waaqayyo. Waaqayyotti wallaalota akka taanu hin barbaadu Waaqayyo. Mootiin ijoollee isaarraa maal fedhaa? Baramuu fedha Waaqayyo. Mootiin baramuu fedha. Beekamuu fedha. The king wanna be known and beekamuu barbaada, beeksifamuu barbaada. He want us to know him and he want to be known. Beekamuuf beeksifamuu barbaada. Nama hin beekne hin beeksifnu. Nama hin beekne maqaa isaa hin dubbannu. Nama hin beekne seenaa isaa hin dubbannu. Nama hin beekne baayogiraafii isaa barreessuu hin dandeenyu. Information beekne dubbachuu hin dandeenyu. Waaqayyo waa'ee koo namatti himuudhaaf sirriitti waa'ee koo beeki jedha. Nu beeksisuu barbaada. Uniin immoo beeksifamuu barbaada. Nuyi karaa Waaqayyo ittiin addunyaatti beekamuudha. Karaa kan beekama Waaqayyo, karaa keenya beekama Waaqayyo. Waaqayyoon beeksisuudhaaf immoo maaltu barbaachisa? Beekumsatu barbaachisa. Eenyuun beeku? Waaqayyoon beeku. Yesuus beekamuu barbaada. Mootiin handaarri lafaa akkasa beekuu barbaada. Chaanaalii Waaqayyo ittiin beeksisu immoo eenyu? Sanyii dhala namaati anaaf isini. Waaqayyoon beeksisuus immoo maaltu barbaada? Beekuutu barbaada. Mootiin beekamuu barbaada. Ofiisaa sitti mul'isuu, nutti mul'isuu barbaada mootiin. Amalli mootii akkasi. Amalli mootii of dhossuun barbaadu. Namni waa'ee isaa haasaa akka deemu barbaada. Waa'ee isaa dubbata akka deemu barbaada. Waa'ee isaa waliin dudubbachaa akka deemu barbaada. Mootiin iddoo hundumaatti, koornerii hundumaatti, golee hundumaatti, saxinnaaf isa guddaa biratti mootiin beekamtii argachuu barbaada. Beekamuu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa kanaamiin dhaqaa na beeksisaa kan inni jedheef. Dhaqaa na beeksisaa jedhe. Amma egaa mootiin maal barbaada? Sodaatamuu barbaada, jaallatamuu barbaada, amanamummaa barbaada, amanamaa sababa ta'ee fi beekamuu barbaada, beeksifamuu barbaada jenne. Isa kana argina gaa Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 dubbifannetti warra gara isaa dhufe, warra isa sodaatu, warra isa jaallatu, warra isaa bulu, warra jireenya isaanii hundumaa isaaf kenne, warra inni jireenya isaanii keessaa iddoon olaanaa kan isaa ta'ee fi Commissionii guddaa tokko kenneef. The Great Commission. Wangeelli Maatewos boqonnaa 28 jecha warra Laatiniif akka gaariitti gala. The Great March of the King jedhama. Mootiin shaakala fixanii, loltoonni isaa hojii fixanii, pledge of allegiance waadaa mootiif qabanii, akka mootichaaf dhaabbatanii, akka mooticha representii godhanii, akka mooticha jaallatanii.
ibiddat qulqulleeffatee booddee amma gaa aboon kan kooti. Anatu dugda keessan duuba jira. Anaan bakka abdii taatanii jirtu. Aangoon dugda keessan duuba jiru ana mootiidhaani. Kana with this mentality go jedha mootiin. Hallelujah. Hubannaa kanaan adeemaa. Dhaqaa maal godhaa? Dhaqaa na beeksisaa jedha. Waaqarrattis lafarrattis aboonnaa kennameera edda establishii godhee booddee Yesuus beekumsa kanaan hubannaa kanaan miishaniif komishinii guddaan isinii kenne. Great Commission waan jedhamu macaafa qulqulluurra hin jiru. Maatewos boqonnaa 28 kana garuu warra Giriikiif warra Roomaa biratti jecha beekamaadha. Great Commissioniin Royal Family maatiin moototaa akka irraa digital kaameraan hin jiru. Gaafa birthday qabani, gaafa guyyaa ulfina qabeessa qabani, namoota biyyicha keessa jiran namoota beekama filaniitu dhaqanii maatii moototaa, mootii, haadha manaa mootii hin siilu, harkaan siilu. Nama baay'ee beekamaa ta'uu qaba. Nama piikdii godhanii nama dhaqee mootii siilu. Fakkeenya mootii, suuraa mootii, nama dhaqee kaa'u sanaa fi waggaa har'aa maatiin ulfina qabeessi maatiin mootii sagantaa akkasii qabu. Sagantaa kanarratti komishiniin sii kennameera. Komishiniin maali? Mootiidhaan maatii isaa siilu. Nama kanatti Great Commissioniitu kenname. Kanaaf gaafa guyyaan ga'ee jedhu dhaqee hin qophaa'aa, mi'a isaa hundumaa iddoo qopheeffatee goo ittiin jedha mootiin. Hin siila harka isaatiin. Great Commission jedhama. Namichi kuni baay'ee of eeggannoodhaan hojjeta. Siilii mootiif siilii haadha manaa mootii sirriitti kaa'uu qaba. Footoo mootii distortii gochuun isarra hin jiru. Micciiruun isarra hin jiru. Akka inni jirutti kaa'uu qaba. Haadha manaa mootiis akka isheen jirtutti kaa'uu qaba. Great Commissionii nuu kenne mootiin. Dhaqii akka hin jirutti footoo koo. Kanaaf Phaawulos ammame amma Yesuus isin keessatti siilamutti jedha miti amma. Akka hin jirutti, guddinni koo akka jirutti, maqaan koo akka jirutti, utuu natti hin dabalin, utuu anatti hin hir'isin, dhaqiitii siilii koo kanaa namootatti pirezentii naa godhii jechuudha. Goo jechuun galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Har'a footoo mootii dameejii goone nuyi. Great Commissioniin we misrepresent the king, we distort the picture of the king. Fuula mootii ol baxabbannee gabbaxabbannee siille. Utuu bara duriitii mootiin natti taphattaa jedhee ajjeesa. Har'a na ajjeesu. Lallabdoonni wangeelaa akka inni jirutti Great Commission siilii mootii hin keenye, immeejii mootichaa hin keenye, haadha manaa mootichaa waldaa kiristaanaas dirmamuu duwwaa goone hin madeessine. Miidhagina ishee wajjin, bareedina ishee wajjin, ulfina ishee wajjin, mootii ishees dhirsa misirrattis sirriitti hin keenye. Great Commission go jechuun maal jechuudha? Dhaqii anaan reprezentii godhi kaalcharii hundumaa keessatti, aadaa hundumaa keessatti attamitti akkan jirutti. Hallelujah. Yesus akka jirutti haa mul'atu, akka jirutti haa lallabamu, akka jirutti haa dubbatamu. Maqaan Yesuus, fakkiin Yesuus, ulfinni Yesuus utuu dalgan qabamin, utuu hin micciiramin dhalootatti haa dubbatamu. Hallelujah. Megalata fidaa gooftaadhaaf. Qaansa haa eebbifamu. Ittiin dabalin, irraan hir'isin, distortiin godhin, amma si danda'ametti kiliirii qulqulleessinee akka keenyu barbaada mootiin. Kanaaf maal jedhe mootiin? Warra isa sodaatan, warra isa jaallatan, warra isaaf amanamani, warra isa barani dhaqaa na beeksisaa akkan jirutti go. Hallelujah. Go jedheera Yesuus. Go. Kana booddee hunduun adeema. Yesus approvaalii nuu laannaan kan qabeenu dhaabu hin jiru. Deemi waldaadhaan kan jedhe abbaa waldaati. Deemi kan jedhe waaqarratti lafarratti aboosa qabuudha, angoosa qabuudha. Kan dura dhaabatee hin deemtu jedhu hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mandeeta kan sii kenne adeemi kan siin jedhe ya waldaanana waaqarrattis lafarrattis aboosa qabuudha. Hin adeemta. Goo kana keessa waan baay'eetu jira. Goo jireenyi keessan haa adeemu. Mul'anni keessan haa adeemu.
abjuun keessan haa deemu, ikoonomiin keessan haa deemu, abjuun keessan hundisa haa deemu. Adeemuu kan dide akka bishaan kuufamaa mootiin adeemi jedheera, haa deemu. Haleluuyaa. Deemaa jedhe Yesuus. Deemaa. Iddoodhaan nu hundumaatti mootii kana baannee adeemna. Mentaalitii mootii kanaan deemaa inni jedhu kuni afaan Oromiffaanis afaan Ingiliffaanis akka isa jalqabaatti kaa'amee jiru. As you go jedha afaan Girikiitiin. Akkuma dhaxxaniin, akkuma lafa hojii kee dhaqxuun, akkuma lafa nagada kee dhaqxuun, akkuma lafa barumsa kee dhaqxuun beeki na baattee akka deemaa jirtu. Na fuutee deemaa akka jirtu. Iddoon hojii iddoo ati jirtu hundumaati. Qixxi nuyi jirru hundumaa mootii bakka buunee jirra. Representaatiivii mootummaa Waaqaa, ambaasaadoriyal identity qabanneetu aadaa kam keessa, mana barumsaa kam keessa, hojii kam keessa jirra. Haleluuyaa. Waaqa bakka buunee jirra. Isa beeksisuuf, isa mul'isuuf, isa argisiisuuf. Go to every culture, every nation. Aadaa hundumaa dhaqaa. Maal godhaa? Cuuphaa jechuun geeddaraa jechuudha. Gara kamiitti? Gara aadaa keenyaatti. Gara mootummaa keenyaatti. Waldaan kiristaanaa aadaa baay'ee gara aadaa wangeelaatti geeddaranii. Desembar 25 aadaa waldaan turre, aadaa waaqa tolfamaa ture. Guyyaa sanarraa aadaa Yesuus, amala mootummaa Waaqayyoo, guyyaa dhaloota Yesuus jedhaniitu guyyaa dhaloota waaqa tolfamaa Yesuus jedhanii. Sandeen guyyaa kiristaanotaa hin turre, guyyaa aduu ture. Dhaqaniitu guyyaa sana gara guyyaa Yesuusitti baaptaayizii godhanii cuuphanii. Aadaa hundumaa kan Yesuus haa ta'u. Afaan hundumtuu kan Yesuus haa ta'u. Haleluuyaa. Kan Yesuus. Halloween immoo guyyaa sanarra haleluuyaa naayit jedhanii aadaa hundumaa kan Yesuus. Aadaan kan Yesuus, maqaan kan Yesuus, mootummaan kan Yesuus. Nu sirriitti dhannee challenge gochuu waan hin dandeenyeef aadaan mootummaa dukkanaa lafa qabatee bal'atee jira. Namni Waaqayyo mootiin ergee ulfina guddaa, humna guddaa, aangoo guddaa baatee deema. Yeroo dhaqxu lafa geessu hundumaatti anaan reprezentii gootee anaan baattee deemaa jirta. Aboon kan kooti, humni kan kooti, aangoon kan kooti. Hubannaa kanaan akkuman jirutti na fuudhii adeemi jedha Yesuus. Akkuman jirutti na baadhu adeemi jedha Yesuus. Deemaa nuun jedha galgala kana mootiin keenya. Go nuun jedha Yesuus. Deemi nuun jedha Yesuus. Haleluuyaa. Deemi. Haa adeemu jireenyi keessan. Haa adeemu abjuun keessan. Deemi. Inni deemi jennaan eenyu qabee nu dhaaba. Deemi jechuun asii ka'anii fiiguu jechuu miti. Waan keenya hundumtuu faankshanii godha jechuudha. Waan keenya hundumtuu hin hojjeta jechuudha. Haleluuyaa. Deemaa nuun jedhe Yesuus Kiristoos. Warra mootii kana baatanii adeemanii, warra mootii kana qabatanii adeemanii, warra miishanii guddicha qabatanii adeemanii, ergamsa guddicha kana warra qabatanii adeeman dura kan dhaabatu tokkollee hin jiru. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u.